akkamitti onnee sana dhabna na amani marga na amani Oromoon yoo nyaatame dhaabbilee Oromoon nyaachisa. Gaafan qalbii kiyyatti Lammaa fi Abiyyi wal dhaban gaafa jedhan lakki istiraateejii fi Hacaaluu malee kun dhugaa mitee dheetan ofitti hima. Ofitti muufani. Maaliif jennaan waa'ee dhimma Oromoo irratti isaan wal mu'anii Abiyyi yoo Lammaadhaaf hin mu'amin Lammaan Abiyyiif yoo hin mu'amin namni ganda malee dhalate hin jiru. Namni naannoo malee dhalate hin jiru. Namni balbala malee dhalate hin jiru. Namni gosa malee dhalate hin jiru. Oromoon gosatti galti. Oromoon gandatti galti. Oromoon naannootti galti. Gaaf sana gabaabaa wal dhoowwe tagaamu. Calqaba Wallagga keessatti kan Oromoon du'e Oromoo harkatti. Amma jalduuf meettaa qaqqabeera. Trust me. Gaaf sana roorroo walirraa dhoowwuudhaaf hundushii gaangistara ijaarratti walitti namni ta'a jechuudha. Dantaa Oromoodhaaf yaaduun kana nan dhabe. Intarviidhuma amma nu gootirraa ka'anii sayyoorraa ka'e aboo namni Zarihuun Wadaajotti dubbatu hamilee qabuyyuu yeroo kanatti barna dinqaa bara. Maaltu ta'e beektaa Ambootti? Warra dabballee wayyaanee taate oppiidiyoon ergattu Amboo keessatti yoo ilmaan ishii baqattee waddeessatti yookaan ilfatatti galte abbaa fi haadha reebsisaa bayetu har'a nabaa'oo shaneeti jedhetu jaba baasaan ta'e. Gantuu siin jedhaa bara. Ijoollee waggaa 8 fi waggaa 10 qaallittii keessatti gubachaa baateetu har'a diina inni goota. Waan akkasii faasii qunnama. Sookee rakkoon qabuun inni rakkoon fidu. Daandii wal dhoowwuun kun bar salphaadha. Namni dantaa saba Oromoof yaadu garuu waan na ulfaatu tokko hojjeta. Wanti ulfaatu maali? Mu'amu. Walii mu'amu. Walii mu'amu. Silaa uummata Oromoo kanatu sakaanis dhiibee 4 kiiloo galche sakaanis alaa galche. Fedhii uummata isaan 4 kiilootti galcheef isaan biyyatti deebise kana kuni jechuun maal seete beekta? Warri 4 kiiloo galan kun yookaan warra jijjiirama kana keessatti viidiyoo keessaa baanii adda durummaadhaan qabsaan kun anaaf warra Taaddasaa Birruuti. Dirqama du'uun qaban isaan faarsuudhaaf. Lammaa Magarsaan ajjeefamuu qaba. TPLF ajjeesuu ni qabdi. Abiyyi Shimallis Taakkala Uumaa kan ajjeesuu ni qabdi. Nuti isaanis isaan faarsuudhaaf. Baay'ee ani yeroo artistoota Oromoo walitti qaban sana Lammaaf Abiyyi yaadattu taanaan kun ejjennoo goote. Silaa jechuun qabsoo isaan gaggeessan sanatti sarpiraayiziin ta'e maaliif oppiidiyoo keessaa namni bayeetuma Digiree fuuldura TPLF fuuldura dhaabbatee sabbaa keetii jedha kan jedhu yaadeeyyuu hin beeku beektaa. Ayyeenani bakka antinechaa ture. Gadi bayee noo jedhe Lamma. Har'uma gadi bayee Lammaan otoo Oromoo gane yookaan gandatti galee namni kireediitii isaa dhoowwu hin jiru. Homaa fiduu hin dandeessu. Gootummaan ennaa sana raawwate dhaloota 2, 3, 4 ka'a. Jaalleewwan isaa dabalatee jechuudha. Sii galee silaa nama lubbuudhaan jiru faarsuun sodaadha malee hin jedheen. Silaa sinan faarsan jedhe. Nuti Waaqoo Guutuu fa'aa Taaddasaa Birruu fa'aa kan jennu waan gaarii yeroo lubbuudhaan jiran raawwatan sana hojjetan sana deebisanii hin balleessan waan ta'eef isaan faarsinaa. Lubbuudhaan jirtu taana nama lubbuudhaan jiru nan shakkan jedhe. Maaliif jennaan waan boru ta'uun beekamu. Argiteettaa mitiiree Bahar Daaritti Dr. Abiyyi kan akka taabotaatti ba'anii warra deemaa turan kanatu Dr. Abiyyi akkas gochaa jira. Oromoo dabalatee jechuudha. Ammas dabalee naasa
Ani bar gaafan qubatti qabe lammaa fi abiyyi nurraa dhoowwaa yookaan qeerrottanii ya gaafan jedhe bar saree gurraacha natti qalanin. Warra saree gurraacha natti qalaa bayeetu sanatu amma jarakkaan taane gochaa jira. Walumaa galatti wanti ulfaatu ebelu kana, ebelu sana, ebelu gantuudha, ebelu hattuudha, ebelu maaloodha, ebelu bitamtuudha. Waliin jechuu kana waggaa 50 hin baaf. In danda'amu malee isaanu akkuma baay'ina keenyaatti yookaan akka jirru kanatti nu sodaatuuf malee silaa warra nu harkaa nyaatee dhuge kana ijaarre of jalatti akka ishiin dantaa Oromoodhaaf qabsooftu gochu. Inumaayyuu bara Oromoon du'uun qabu ture bara. Guraageedhum kana Amaaruma Oromoo keessatti guddatte kana Tigireedhuma Oromoo keessatti guddatte kana waa'ee dhugaa Oromoo itti himtee amansiiste ati mana teessee bilbilaan akka ishiin daggalaa loltu Oromoodhaaf gochuu qabda malee margaan kun har'a warri siyaasa ooftu kuni ispeeshaalii sirbituu kana ergachuu barbaadde beekta. Ergachuu barbaadde yoo ati didde gantuudha barbaachisaa taanaan akkuma kunoo kaardii moobaayilii suuqiidhaa sitti gurguranii Oromummaa kana faaqanii sirraa gatu beekta. Artistiin tokko irratti olola oofama taanaan didaadha jechuudhaan. Dhaabni kamiyyuu inni biyya bulchus mee gaaf tokko yookaan si faana antineedheet nu faana jira bareedheet odeessa harka lafa jalaan ni biyya bulchu. Baala akka ishiin hin dubbanne hundumaa gooneerraa fi ishiin kana booda hin dubbattu jedhee taasaa harka lafa jalaan. Inni mormummoo moo ajaaluun sun abbee mana sitti kennanii konkolaataa sitti kennanii kana booda ishiin sirba dhaabdeetteedha. Inni moo qabsaadha iddoo kanatti bakkaanne itti godhate ni dheeratuuf dhedheeressa beekta. Inni biyya bulchus immoo kan olola kan undergroundii oofu Oromoo bakka of buuseet of laalalaan. Inni mormus immoo Oromoodhaaf qabsaa dhugaa Oromoodhaaf qabsaa jidduutti immoo caaluun barbaadu yookaan margaan barbaadu. Ammuma kana margaan gaazuudhaan inni maqaa ishiitu Oromoodha malee miti miidha Oromoo miti siin jedhu. Akka waan Oromoodhaaf yaade warra ajjeesee Oromoo keessa nama hir'ise wayyaa bar nama dhaabbiidhaan Dooktar Abiyyi kana waan inni godhu jaalachuu dhiisuu dandeessa. Deeggaruu dhiisuu dandeessa mirga keetiin. Suuraa Haayila Sillaaseef Minilik Maabeeta Mangistii keessa kaa'ee na dabbaruu danda'a mirga kooti man itti namanne. Abiyyi Oromoo miti jechuun garuu inni an Oromoodha utuma jedhuu bara. An Oromoodha jedhee otoo himatu inni Oromoo miti yoo jetteeni lakkoofsa Oromoo miiliyoona 50 keessa nama tokko hir'iste jechuudha. Akkamitti ati Oromoof qabsaa'aa taatari? Nama kana lakkee Oromoo taatee sirraan eegamu. Wanti kun bar nama dallansiisa. Maalirraa kaatee kana gooteettaan? Wanti sarraa eegamus ani barri jara kana nas kaa'e istiraateejiidhaaf ta'uu danda'a. Waan innis otoo sitti himin kana gochuun qabu. Ana otoo natti himin kana gochuun qabdu na dabbareera. Silaawan sin abdadha. Maa kana goote mii natti himi. Waanuma na fayyadu natti himi. Jettee isa gaafattee yoo inni ignoorsi godhellee dhimmati Oromummaa irraa fudhattuuf maali? Kanaaf keessattuu dhaabbileen Oromoo itti gaafatamummaa qabu. Oromoo qoqqooduu keessatti qooda olaanaa warri qabdu dhaaba Oromoo keessa warra hooggantoota. Ela abaa'oome dabballeen tokko too dhufee waa'ee akeekaaf kaayyoo adda bilisummaa Oromoo natti himeen Amboo Jibaatiin Meeccaa fuulduratti sa'aatii 2 waraabame televezyiiniin Itoophiyaa poolisiin pirogiraamii keessatti waraanni maaloo ta'ee leenjisanii ba'an ijoollee bar mana geggeenya. Abaa'oon otoo nu leenjisaa inni leenjiidhaaf nu fudhatu bar. Waggaa 16 waggaa 17 minaamin nurra jiru qaamni nafti. Achumatti nu guddifata malee qeetti. Televezyiinii Itoophiyaatiin olola ooftee karjallee Amboo seenii gaajaa dhugnee baan. Okay? Eenyu tennaa sana nurratti qaxaqqataa ture karjallee keessatti Tigiree faana nu tumsiisee nu galchaa ture. Hin beekamu.
Har'allee sanuma. Kanaaf abaa'oo kana beektaa maqaa abaa'ootiin nagaduufi maqaa abaa'ootiin hojii kashan abaa'oo kana mee nadhii gammadaatitti dhabamee bar Laggasaa Wagiititti du'ee bar Laggasaa Wagiin ajjeefamee otoo waggaan guutimmoo ji'a jaame meeqa galaan bara la maqaa Laggasaa Wagii kaasuun nama ajjeesisu sanatti kaasni irra bar itti amanneeti goota Oromoo ta'uu isaatti amanneeti. Akkanoo gadda nu reebsisaa baateetu har'a maqaa abaa'ootiin itti keessa seenteetu Oromoo kana qoqqoodde beekta. Kanaaf maqaa OPDO kanaanis OPDO DP something kanaanis warra ummata kana qoqqoodde qircaa godhachuu barbaaddu kun ummata kanarraa dhaabbachuu qabdi. Tuffiirraa ka'a kun. Kanaaf dhibee guddaan kan jiru ormatti dabarsanii ammas carraa Oromoo kana kennan kun warra biyya bulchan warra dhaaba mormituu hoogganan hundi isaanii walii mu'amanii ummata kana luucceessuu qabu taanaan hin qabu malee by the way akkuma isaanuu jedhan luucceessanis luucceessuu baatanis qoqqoodanis qoqqooduu baatanis hundumtuu gaangistara mataa ijaarrate biyyattiin kun akka biyyan taane godha malee kumaan eenyuyyuu akkasitti dhiigni eenyuyyuu dhangala'ee nafu jechuudha. Walirratti qoosuun hin danda'amu. Mee gara dhumaatti deemuudhaaf jirra. Sayyoon waan itti dabaltoo jiraatin dabalta garuu dhumarratti waan nan jechuu barbaadu mee waliigalamma waan nuti kaafne seenaa keessatti Oromoon qabsoo gaggeessaa ture keessatti imala qabsoo inni adeemaa dhufe as ga'e kana keessatti waan baay'ee hamaan akka ture Oromoon sana hundumaa otoo hin dhagahin abbaa filmaan itti duulee maatiin itti duulee siyaasa Oromoo kana fidee har'aan ga'eera. Waan Oromoon keessa dabarsee dhufe kaafnee ilaalleerra. Waan gaarummaa har'a jiru ilaallee jirra. Waan immoo har'a Oromoon fayyanne ijaarsa keenya laaffisu boodatti nu deebisus waan baay'ee kaafnee. Xumurarratti anummata Oromoo fan dhaama. Haalli amma jiru kun haala jaallattee otoo hin ta'in dirqama dheera namni naannoo malee dhalate balbala malee ganda malee dhalate hin jiru siin jedheera miti. Jidduutti kan dhumaa jiru uummata keenya. Dhumaatii uummata keenyaaf immoo yeroo kanatti ispeeshaalii waggaa tokko kana keessatti kan kumannu namuun keenya. Abbaan barbaade yaadaan gargar ta'uu danda'a garuu lubbuu Oromoo irratti miti. Dhugaa sitti himuudhaaf yeroo ammaan kana salphaadhuma ta'eera. Wallagga keessatti itti gaafatamaa maaloo teeleen ajjeefame. Easy. Maaloon du'e. Akkasitti ajjeefame. Du'uusaa miti Oromoo ta'uusaa na rifachiisa beektaa. Eenyutu ajjeese? Ifan bahu wanti beekamu hin jiru. Okay. Gujiif Booran Wallagga lixa baha keessatti qaamni hidhatee jooruu qaama lama siin jedhe. Qaamni lamaanuu kan hidhate kun maqaa waraana bilisummaa Oromootiin kun immoo waraana mootummaati. Jidduutti Oromoo ajjeesaa. Inni waraana ajajus Oromoodha. Inni du'us Oromoodha. Inni laga jirus Oromoodha. Akka jedhamutti egaa. Bu'aan isaa garuu diinummaadha. Oromoo ajjeesuun diinummaadha. Yoo diina Oromoo taate malee Oromoo ajjeesuu hin dandeessu karaa jabaatte. Okay. Silaa waraana biyyattii kana kan ajaju Oromoodha. Ati waraana marroo jala jiru kana deeggarta jedhee ajjeesuu maaltu fedhe Oromoodhaaf yaadan. Abbummaa fudhatee waraana ajaja taana. Ani immoo waraana bilisummaa Oromooti jedhee ati Abiyyi deeggarta jedhee Oromoo ajjeesuu maaltu fedhe. Waraana isa hidhatee lolee edda mu'ee yaangoo qabateen booda dabballee mootummaa kanaa ta'e yookaan ergamtuu Abiyyi ta'ee isa sarakkisaa ture. Erga aangoo qabateen booda na dabu silaa Oromoodha yookaan Maqaleetti hin baqatu yookaan Baardaaritti hin baqatu hin argata Wallaggum keessatti maa ajjeesa.
akka jedhamutti. Yoo kun ta'uu baate hojii dameeti kaate. Okay? Naanna'ee. Inni laga jirus dheebodhee beela'ee dantaan saba kiyyaa galma hin geenye. Galma ga'uufan carraaqa yoo jedhe ati gantuu dhaqee irra deemee maatii namaa ajjeesee Oromoo amma kanan deemu. Maaliif Oromoon inni du'u? Obboleessa qaba, obboleettii qaba, wasiila qaba, eessuma qaba, gosa qaba, balbala qaba. Isa faana naraaramtu jechuudha. Mootummaan kunis barsiisuudhaaf adabuudhaaf jedhee waraanni isaa Wallagga keessatti abaa'oo shaneedhaaf bishaan kennite jedhee kan ajjeesu yoo ta'e filannootti of dhiyeessuun yoo korojoo hatuudhaaf yoo ta'e humnaan yoo mo'uudhaaf yoo ta'e malee na filata jedheen dorgomas jedhee yaadu. Uummata keenya jidduutti isaa walaa afuufan barrakkoon qabu hin jiggireen walaa gobanin humtuu naman dhoobu. Oromoon ajjeesiinaa bakka Oromoon hin du'in hinde Wallaggi Barbara Geetaachoo Asaffaa fi Abbaa Tsahaayyeen jiru san gatiin kaffalle dhukkeetti irraa ka'aa jiraa bara. Gujii keessattis akkasi, Boorana keessattis akkasi. Ol siqaa dhufaa jiraam. Kuni Oromoo diiga malee Oromoo hin ijaaru. Maaliif namni maatiin irraa du'e kun qaama lachuurratti haaloo qabata. Waan godhuun beeku. Yoo garaa kutate bar namni tokko ispeeshaalii yeroo kanatti eenyutu nama hordofee qabaa? Ajjeesaan ol tolii gaddeemtee waan guddaa miti bar. Namni daandii sitti agarsiisu yoo barbaadde humnaan natti agarsiisi jetta. Humnaan naa laadhu jetta. Namni dhaqee si himatee hin jiru. Yoo si himates namni dhufee si hordofee si qabu hin jiru. Yeroon kennataadha bar. Kanaafuu abbumtara dhiira isaa fi dabooroo isaa gargar baasu yeroo hin dadhabne kanaaf beekta. Beekaasaafis wallaalaafis yeroo adda baasuu dadhabne kanatu carraa kana uume. Oromoon immoo egereensa fagooyyuu miti. Ji'a ja'an booda moo filannoodhaaf ji'a ja'an moo ji'a 5 akkasuma. Amma sanaatti abbaan nama ajjeeses tarii beekamuu dhiisuu danda'a. Lubbuun namaas lubbuun Oromoo kun izi taatetti dur wayyaaneen amborratti nama lamanna ajjeestu. Buqqa'eet Oromoon akkasitti waraana ishee qabattee baqatti har'a abbaas ajjeesuus hin beektu. Yoo ati of eegdee akka malee of eegdee yookaan ijaarrattee of jala roorroo ofirraa dhoowwite malee okay? Abbaa mataa isaa yaabbachuudha barbaaddu adda baaftee hin beektu. Bakka jirutti of ijaaruu qaba. Bakka jirutti filannoodhaaf qofamti. Roorroo karaa gama hundaan dhuftuuf jechuudha. Alagaarraas roorroo dhuftu. Abbaa irree Oromoo keessaa baheetti dhufuufis jaalatus jibbus maa akka hiriyaatti hin taane wal ijaaree of eeguu qaba. Hunduu of eeguu qaba. Qe'ee ofiitti, naannoo ofiitti, ganda ofiitti, balbala ofiitti of eeggachuu qaba. Maaliif jennaan warra asumee kana warra as dhiyoo kana beektaa? Warra sanyii ishee as dhiyoo kana jettee nama naannoo keenya kun warra asumee warra as dhiyoo kana warra dheengadda dammaqxe kun erga jijjiiramni kun dhufeen booda dhiirummaan mataa ba'e kun sin ilaallattu beektaa? Sin ilaallattu dubartiin jettu dhiiran jettu tinaqxee deemte. Ati Oromoodhaa bakka namni maaluu nan godhu jettee of dagattee jiraatta. Kanuma omaayyuu barnaanneeffattee warra hin beekne amma fakkeenya ispeeshaalii Zariuu waan ta'e naasofsiisaa ture ganama kanannaa wal arginu. Warra as dhiyoo kana warra asumee kana tabarnama akka Zariuu Wadaajoo kana qeequu barbaada beektaa? Waan Zariuu Wadaajoon Oromoodhaaf godhee miti. Ergaa Zariuu Wadaajoon dabarsaa ture kan quban qabaatintu har'a maqaa adda bilisummaa Oromootiin yookaan maqaa qabsaa Oromootiin jaarsa kana daandii dhoowwite beektaa? Kanaaf baalagee akkasii addaggee akkasii kana ofirraa dhoowwuudhaaf uummanni keenya jalqaba bakka jirutti of ijaaruu qabu. Isa kaan
Ormi akkatti ishiin foolattu kana namuu quba qaba namuu hin beeka. Ishiis immoo ofirraa dhoowwachuudhaaf qe'ee ofiitti abbaa taatee bayyanattee waaquma Oromoo irratti ammas deebitee roorrisuudhaaf barbaaddu kanas ishiin lagan jirtu magaala jirti.